jaartii kiyyaa waamiitiin nuunaa sarmite yoonaa sarmite isin seensisaa hin sarmitiif hin sarmituu hin beeku garuu naa hin sarmitu maal isiniif fakkaate hin sarmitu yoo innoo go'i malee yoo humnumaan hin beeku ani akka itti seensi odoo seensisee dasna jedha garuu naa sarmiti natti hin fakkaatu hin sarmitu hin jibbiti wannoo viidiyoo kana isa sodaatti ani hin beeku ani mee yoonaa sarmite jaartii kiyyaa isinii seensisaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii hordoftoota kiyya wallahi shukran thank you so much. Obboleessi alhamdulillah rabbil alamin naa wayyaa'e mee mobaayilii lafa kaa'ee kaashee naa wayyaa'e jedhe thank you isin jaaladha baay'ee isin kabaje du'aayii keessan fuula keessan naa bilbiltanii wallahi maal akkam akka isin jedhu hin beeku mee wallahi galatoomfa'u wallahi. Ada malah uyuh tina fakkan full ketu naga laptop naga innummaa maalinni hojii irra jirraa kan gattaas mee nagaa jeenka akka keessan gallee achiifnu barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa galatooma thank you nu jiraadha. Alhamdulillah wayyaa jira fayyee homaan jedhamu wayyaa jira. Rakkoon dhukkubbiin kun biyyoo mara keessaa namni martuu ala keessa olii gadi deema akkuma kiyya mana keessatti deebi'ee ta'a malee namni marti nuun hin dhibu mana dhukkubsata guutuun namaatu. Namoonni biyya namaa keessa jirtan namoota maatii keessa osoo bilbiltanii gaafatanii maatii keessan keessa akka dhukkubsatullee hin dhabamu. Qilleensaa. Jijjiirama qilleensaati jechuun nama baay'ee mana yaalaa yeroo dhaqee dhufusan namni guutuun dhukkubuu amma akka kiyyaa kana himata baay'inaan namni. Funaarawaa miti na galatoomaa jiraadha ulfaadha. Komintii keessan viidiyoo as dura gadhiifne tokko irratti namoonni baay'een kakadee gadhiif wallahi rifa'eetini gadhiise rifa'e kiyyaa kadeessa wallahi aufillee na rifachiis ta'ati karaa keessaatiin komintii keessan argee komintii isaanii maasha Allah tabaarakallah wallahi fayyaa ta'a rabbiin bakka jirtaniin nagaa keessa isin haa jiraachisu. Ijoollee tiyyata biyya arabaa wallahi hagana namaaf yaaduun hagana ol yaaduun jiraachuun baay'ee waan namatti tolu baay'ee waan nama jajjabeessu yoo dhukkubsatanii duudhaaf deeman illee yoo ta'e yoo akkana walgaafii wal jajjabeessuun jiraate namni sun du'arraa yoo oola jechuudha. Akka yoo guyyaan isaa isaan ga'ini yoo duraan abdii kutatee kalaas du'aa jiran jedhee ka tasfaa muratullee taate yoo akkana jajjabeeffamuun akkana isa gaafatuun akkana isa hordofuun yoo jiraate namni suni dhugaa dubbachuudhaaf namni suni akka waan du'arraa baraaramu wayii fakkaata. Argee jira galatooma guddaan isin galateeffachuu barbaada. Anuma itti bilbilee yaame komintii keessan laalee baay'ee komintiin keessan natti tole jechuudha. Isin illee karaa keessaatiin namoonni bilbilanii na gaafachuu jiranii maali naan jennaan kalaas viidiyoo marree viidiyoo waraabnee fi haalataa irra jiru haalaalanii arganii jedhee anatu yaame haalataan irra jiru alhamdulillah bareeda. Humaan jedhu inshaallah fayyaaf maaliin gaafaanii suutaan jedhanii miti. Kanaafuu waan akkasiitti Oromootii qaalii nu jiraadha fayyaa ta'a rabbi akkasiin jirtaniin nagaa keessa isin haa jiraachisu. Namoonni biyya namaa keessa jirtan namoonni biyya keessa jirtan biyyuma feeta nu jiraadha namoonni dachee addunyaa tana gubbaa jirtan bakka isin jirtaniin nageenya rabbii isin wajjaa jiraatu isiniin jedha maal jettame. Ani kaje wallahi baay'ee na gammachiisanii kun wallahi innoo isaanii laanikino. Komintii isaanii ani bismillahir rahmanir rahim wallahi akkamitti akka isaan namatti tolan ani kana jedhee sitti mun danda'u wallahi thank you so much wallahi Oromooti isin jaaladha isin kabaja iddoo guddaa isin fayyaa isin nama hawwitan kana wallahi biyya ambaa keessatti isin fayyaa isin haa kennu wallahi rabbi fayyaa isin haa kennu isin jaaladha isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba obboleessi kiyyallee alhamdulillah rabbil alamin al'awiyyaa homaan joo huqqate garuu وما وجهن دندامو بالسرايا وما انتاتو إنا والله يعني وقعوا بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوتيوبي كان ليس لا إما إيزاكية أنا إلى أكاتا والله هريوت دياتو نايس بقى كما كسر فكات سبورت إنسان نقوان كان يأسي تبون دنداو والله بقى إنا دعاء يقول إفينا قالتهم فأو الآن أهجا أن جالت وهجا أن إنسان كبج إتناهمي إنها أنا كنا سنجا. سيما baay'ee isin jaalatte osoo isin argite bakka isin jirtanii bakka isin dalaydanii takka takkaan dhufteeti isin salaamuu barbaaddi. Garuu isin kan jirtu biyya keessa
isin kabiyya keessa jirtanillee hin jirtanii irra guddaan nama biyya namaa keessa jirtanii osoo haalli mijaa'ee fi takka takkaan dhuftee isin dubbisuu barbaaddi garuu haalli mijoofneef haalli inshaallah guyyaa tokko nama mijaa'e ammoo akkanumatti akkuma jirtanitti baay'ee isin jaalatti baay'ee isin kabajjiinu jiraadhaa fayyaa ta'a. Jaartii ta'e baabee eessa dhaqxisiin mee bannaati isheen tiree sababatee ani siin seentu kanaan jechuun waame yoo isiin dhufteetiin jedhe bannaati mee seensi guyyaa tokko haalaalanii hordoftoonni kiyya moo isaan walumaan nama shari'aa haa hundoo go'attu baqa rakkoon hin jiru haa ijaabattee ajjabatteetiniin haa jettu ajjabattee ni qaba go'atti maa amma galaasuu biraan duraa dhiisii amma viidiyoo waraabdeellee geeffattee viidiyoo kan kee karaa kaafadhuuti daawwattoota keetiin haala akkanaa irra jira homaan jedhu fayyee jira jiraadha galatoomaa jedhiti. Waa isaan argisiisuu barbaada bannaati kiyya eessa jirti. Mee waa mi'aati kaawwa isii waan malee inshaallah guyyaa tokko sagantaan akkanatti miti. Sagantaan yeroo biraa ta'e mana kan keetti dhufne achumatti. Kiyya awwanni ufee samoona deemuu gida finfinnee deemuu gida qormaata qaba. Innaa kanaaf ufii maaloo kiyya bannaati argan seentu arrasiisisu. Haa seentu viidiyoo. Yoo tole si jette dhagiigaa maal hojjetaa jirti saaroon jirti. Jechuun hin beektuun akkanaan galuufi. Bannaati kiyya haalaalaan hordoftoonni kennu garuu wayyootti wallaahi maa gammadde isillee haadha gammachuu qabdi kaleessa boottii wayi aanteen boottee bar garaan akkasii daawwattoota keenya kabajamoo ulfaadhaa fayyaa ta'a inshaallah yeroo gabaabaa keessatti viidiyoon akkaataa itti viidiyoon isin nuu laaltan viidiyoon keenya itti laallamu laalle jechuun viidiyoon kun wanuu laallamaan jiru nama haarawaa sirra finnee viidiyoon laallamu rakkoodha. Nutti agama eeyyeen isillee nama haarawaa nama misteerii keenya beeknee nama haarawaa maal goonaa mistira keenya barsiifnaa viidiyoon keenya inshaallah ni ilaalamu jennee amanna waan ta'eef inshaallah kana waan ta'eef isin viidiyoo nu gadhiifnu sheer laayik sabskiraayib gochuun namoota hedduu bira akka goonuu godhaa ammoo kanaan isin daawwachuu barbaada guddisaanii sirriitti waan illee hin jirre waan illee akka tasaa ta'e ka bira deemullee taate isin waan isin dalayduun daayuu jajjabeessaanii akka qoqqummaan ittiin dhagamne bakka kiyya naa bu'aa. Naa jajjabeessaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu fayyaa ta'a. Okay. Wallahi waan isiniin jedha aamsi kaa ishee amaanan ulfaatti amaanan nabaa jetti malee na nyaa jenne please guys please wanna inni isiniin jedha kan hadaraa kan hoo inni na biraa deem akka naa laaltanis akka wamaraa share subscribe maalii kana jinnii kana hundaa naa gootan isinii gaafadhaa isiniin jedha mee jaartii kiyyaa waamee ta'e dhufaa waan haasaa miti. Inshallah.